Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti hima. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo nageenyaa qawwee miti kan injifatu siyaasatu injifata jechuudhaan dubbatanii jiru. Haasawa pirezidaantichaa afaanuma isaarraa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin dhaabbileen siivilii USAID'n deeggaraman qabeenyaa fi maallaqa akka hin dabarsineef dhorkamaniitu jiru. Kanarraa kan ka'e ministeerri fayyaa kanfaltii hojjettoota isaa USAID'n qacaraman dhaabseetu jira. Dhimma kanas bal'inaan kanaan isinitti mutaa gadhumatti na waliin tura. Oduu keenya guyyaa irraa keessatti kan isiniif qabannee dhufne inni kan biraa immoo mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii eegaluu isaa beekseetu jira. Mootummaan Keeniyaas waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii kan eegalu mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uunidha. Dhimma kanas bal'inaan kanaan isinitti mutaa. Egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaa haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo nageenyaa qawwee miti kan injifatu siyaasatu injifata jechuudhaan dubbatanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa cabinsa gama hiyyummaa fi rakkoo nageenyaan jiru furmaata kan dhabe sababa hooggansi miseensa chochoosee olaantummaa siyaasaa mirkaneessuu dadhabeefidha jechuudhaan dubbatee jira. Obbo Shimallis gama raawwii hojii paartii fi mootummaa kaleessa gaggeeffame irratti haasawa taasisaniin hanga olaantummaa siyaasaa sadarkaa barbaadameen mirkanaa'utti hojiiwwan yaadaman karaa hiikoo qabuun deemuu akka hin dandeenyes kaasanii jiru. Rakkoo nageenyaa furuuf siyaasni furtuu ta'uu kan eeran pirezidaantichi rakkoo nageenyaa qawwee miti kan injifatu siyaasatu injifata jechuudhaanis dubbatanii jiru. Haasawa isaanii akka ittaanutti dhaggeeffadha. Qofaaf inni duraa maaliif hoggansi keenya hojiin sadarkaadhaan jiru miseensa qabnu fi hoggansi miseensa sochoosee maaliif olaantummaa siyaasaa keenya mirkaneessuu dadhabnee kan jedhu sirriitti ilaaluun ni barbaachisa. Hanga olaantummaan siyaasaa sadarkaa barbaadeetti mirkanaa'utti hojiiwwan jennu kun karaa hiikoo qabuun deemuu hin danda'an. Rakkoo hiyyummaas kan injifannu hubannoo fi iftoomina hojii siyaasaa irratti kaayyoowwan siyaasaa keenya irratti finnu. Hojii nageenyaas kan injifannu qixa kanaan hojii siyaasaa irratti karaa hiikoo qabuun yoo deemne qofa. Malee rakkoo nageenyaa qawwee miti kan injifatu. Siyaasatu injifata. Maaliif cabiinsa gama kanaan akka waliigalaatti jiru karaa hiikoo qabuun furmaata itti gochuu dadhabnee kan jedhu kana sirriitti gadi qabnee ilaaluu danda'utu irra jiraata. Kaayyoowwan keenyatu uummata gurmeessuu dadhabe moo ilaalcha nu irratti utubamnetu rakkoo uummataa hiikuu dadhabe moo maalinni kan jedhu kana sirriitti gadi qabnee ilaaluu danda'utu irra jiraata. Oduu biraatiin hiriirri dhaadannoo haqni doktaraaf jedhu miseensota hawaasa yuunivarsiitii Baardariin gaggeeffamee oole. Yuunivarsiitii Baardaritti dhimma ajjeechaa Dr. Andu'aalam Daanyee kan guyyaa 4 dura naannoo mana isaatti rasaasaan ajjeefame keessattuu ogeeyyii fayyaa biratti rifaatuu fi dallansuu guddaa uumee jira. Ajjeechaa kana eenyu akka raawwate hagammaatti hin ibsamne. Hawaasni yuunivarsiitichaa ajjeechaa Dr. Andu'aalam Daanyee irratti qorannoon jabaa fi iftoomina qabu akka gaggeeffamu mootummaa gaafataa jiru. Miseensonni hawaasaa yuunivarsiitii Baardar dhaadannoo haqni doktaraaf jedhuun guyyaa irraa hiriira gaggeessanii oolanii jiru. Waggaa 2 dura waldhabdeen humnoota nageenyaa mootummaa federaalaa fi hidhattoota faannoo gidduutti erga uumameen booda naannoo Amaaraatti ogeeyyiin fayyaa haleellaaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbileen mirga namoomaa irra deddeebiin ibsaa turanii jiru. Oduu keenya kan biraatiin dhaabbileen siivilii USAID'n deeggaraman qabeenyaa fi maallaqa akka hin dabarsineef dhorkamanii ejensiin dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa keessatti argamanii fi kanneen deeggarsa maallaqaa dhaabbata deeggarsa misooma Ameerikaa yookiin USAID'n argatan hayyama ifaa abbaa taayitichaa malee qabeenya akka hin gurgurree fi maallaqa akka hin dabarsineef akeekkachiise. Dhaabbanni USAID Itoophiyaa keessatti bara 2020 irraa kaasee deeggarsa namummaa birrii biliyoona 3.6 kan taasise yoo ta'u sirna fayyaa biyyoolessaa Itoophiyaa cimsuudhaan waggaadhaan doolaara miliyoona 154 deeggarsa taasisaa ture jira. Waajjirri dhaabbilee hawaasa siivilii
kun akeekkachiisa kana kan kenne kibxata kaleessaa gurraandhala 4 bara 2025 ibsa ariifachiisaa baase yoo ta'u kanneen akeekkachiisa kana darbanii argaman irrattis tarkaanfii ni fudhanna jechuudhaan eereetu jira. Dhiyeenyaa marsaa lammaffaa aangoo kan qabatan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajaja dabarsan hordofee dhaabbanni deeggarsa misooma idil-addunyaa Ameerikaa yookiin USAID'n deeggarsa addunyaa maratti taasisu dhaabeetu jira. Kanarraa kan ka'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa kaffaltii hojjettoota isaa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa yookiin USAID'n qacaraman akka addaan kutamu biiroolee sadarkaa naannoo jiraniif ajaja dabarseetu jira. Oduun kun kan himame dhaabbanni giddugala to'annoo fi ittisa dhibee CDC jedhamu kan piroojeektiilee gargaarsa Ameerikaatiin deeggaramaniif gargaarsa maallaqaa taasisaa ture yeroodhaaf dhaabuu hordofeetudha. Akkaataa qajeelfamaa ministeerichi baaseetiinis hojjettoonni USAID'n qacaraman hojii ni dhaabu. Xalayaan ministeerichi barreesse kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee biiroolee naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay fi kanneen birootiifis ergameetu jira. Taateen kun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangootti dhufuu hordofee murtee darbeen kan wal qabatu yoo ta'u, Tiraampii fi barreessaa olaanaa dhimma alaa Maark Ruubiyoon gargaarsa namoomaa biyyattiin biyyoota birootiif taasistu akka addaan citus murteessanii jiru. Murtee kanaan wal qabatee biirooleen cufamuu, marsariitiin garaagaraa hojii dhaabuu fi hojjettoonni hedduu hojii malee hafuunis dhagahameetu jira. Dhaabbileen gargaarsaa kunneen bu'aa argamsiisaa hin jiran jechuun aanga'aan biiroo baasii biiroolee mootummaa to'atu Elon Musk haasaa miidiyaa mataasaa X irratti yaada kenneen Tiraamp dhaabbilee kanneen cufuu waliigaluu eereetu ture. Abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siivilii ibsa gurraandhala 4 bara 2025 baaseen dhaabbilee kanneen yeroodhaaf cufuuf murteessuusaa ibsee kan jiru yeroo ta'u, dhaabbileen gargaarsaa Ameerikaatiin socho'an kunneen qabeenya dhaabbatichaa akka hin gurgurree fi qaama birootiif dabarsanii akka hin kenne ibsuun qaama gocha akkasii raawwatu irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhadha jechuudhaanis akeekkachiisee jira. Oduu biraatiin mootummaan Keeniyaa kaaba biyyattiitti hidhattoota waboo irratti opereeshinii eegaluu ibse. Mootummaan Keeniyaa kutaalee kaaba biyyattii Marsaabiit fi Isiyooloo keessatti waraana bilisummaa Oromoo yookiin ABO waboo irratti opereeshinii waraanaa eegaluu ibsa jechuun BBC'n gabaasee jira. Maqaa opereeshinii yakkamtoota baasuu jedhuun wixata gurraandhala 3 2025 kan eegale opereeshiniin kun iddoo dahannoo waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuuf akka ta'e poolisiin Keeniyaa ibseetu jira. Opereeshiniin kun erga mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo yakkoota adda addaa naannawa kana keessatti raawwachuun himataniin booda eegale. Bara darbee ji'a gayyaa gara dhumaa aangawoonni tajaajila nageenyaa fi tika biyyoolessaa biyyoota lameenii Finfinneetti wal arguun hidhattoota daangaa irratti akkasumas Keeniyaa keessatti hojii shororkeessummaa raawwatan jedhan qolachuu irratti opereeshinii cimsuuf kallattii haaraa kaa'uu ibsaniitu turanii. Aangawoonni biyyoota lameenii daangaa irratti qaama yaaddoo nageenyaa uumaa jiru kaasuu wayita mari'atan maqaa shanee kan kaasan yoo ta'u, aangawoonni waraana bilisummaa Oromoo himannaa kana irratti maal jettu jedhamanii gaaffii BBC'n gaafatamaniifis deebii yeroo deebisanitti Alshabaab waliin hariiroo akka hin qabne ibsaniitu turanii. Waraana bilisummaa Oromoo yakkuunis waan haaraa miti. Waraana bilisummaa Oromoo qaama Alshabaab waliin waan isa walitti fidu tokkollee hin jiru jedhanis deebii kennaniitu turanii. Mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa waliigaltee walii mallatteessuun opereeshinii waloo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa shanee jedhu irratti gaggeessuuf qophii irra jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Baacaa Dabalee dubbataniitu turanii. Opereeshiniin hidhattoota irratti gaggeeffame kun erga pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo aangoo qabatanii kan jalqabaa yoo ta'u, marii pirezidaantichi aangawoota Itoophiyaa waliin taasisan hordofee torbanoota keessatti kan raawwatedha. Ji'a darbee pirezidaanti Ruutoon daayirektera tajaajila nageenyaa fi tika biyyoolessaa Itoophiyaa ambaasaadder Reedwaan Huseen waliin mari'atanii kan turan yoo ta'u, daayirektera tajaajila nageenyaa fi tika biyyoolessaa Keeniyaa kan turan Naardiin Haajis marii sanarratti argamaniitu turanii. Mariin aangawoota biyyoota lameenii masaraa mootummaa Keeniyaatti erga gaggeeffame torbanoota booda opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti eegale kunis jalqabe. Hoogganaa tajaajila poolisii Keeniyaa Inspeektar Jeneraal Doogilaas Kaanjaa Kiroochoo bakka bu'uun opereeshiniin marsaa jalqabaa kun eegaluu kan ibsan hoogganaa ittaanaa poolisii Jilbart Maasengalii fi daayirektera tajaajila qorannoo yakkaa Muhammad Amiin turanii. Ibsi opereeshinii Doogilaas Kaanjaa kan aangawoonni kunneen eegalchiisan akka mul'isutti Keeniyaan tarkaanfiin kun qaamolee seeraan ala socho'anii fi yakkoota adda addaa irratti bobba'anii jiran kanneen nageenya biyyoolessaa Keeniyaaf yaaddoo ta'an irratti kan fuulleeffatedha jedhanii. Gochi qaamolee yaaddoodha jedhaman kunneen daddabarsa namoota, meeshaalee waraanaa fi qorichoota adda addaa seeraan ala albuuda baasuu, uummata gosaan walitti buusuu fi namoota ukkaamsanii maallaqa gaafachuu fa'is jedhanii jiru. Yakkoonni qondaala poolisiitiin eeraman kunis bal'inaan Sololoo, Moyyaalee, Kaaba Horii fi bulchiinsa Martii gama garii keessatti raawwate. Iddoo opereeshiniin waraanaa itti gaggeeffame keessaa tokko ganda Sololoo jala jirtu Ambaaloo kan jedhamtu yoo ta'u, bulchaan ganda Ambaaloo Sooraa
qaamni nageenyaa Keeniyaa bobba'u warra barbaadanii adamsuu akka eegalan quba qabaachuu himaniitu jiru. Poolisiin Keeniyaa immoo hidhattoonni opereeshiniin irratti gaggeeffamu eegale kunneen walitti hidhaminsa maatii fi hariiroo aadaa jiruuf jireenya Oromoo Booranaa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiraatan akka carraatti fayyadamuun isaanitti maxxananii yakka raawwatu jedheetu jira. Hidhattoonni kunneen kaawuntiiwwan Isiyooloo fi Marsabiit keessa bal'inaan buufatanii akka jiranii fi akka socho'an qondaalli poolisii Dooglaas Kaanjaa eereetu jira. Akka ibsa qondaala poolisii kanaatti hidhattoonni kunneen daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti yakkoota akka uummata doorsuun humnaan qabeenya irraa saamuu fi shamarran fi dubartoota gudeeduu raawwataniirus jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n immoo gama isaatiin waraana Keeniyaa waliin lola tokkollee akka hin qabnee fi isaan loluufis akeeka akka hin qabne ibseetu jira. Gorsa ajajaa olaanaa ABO WBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa yaada BBCdhaaf kennaniin lolli nuti qabnu mootummaa Itoophiyaa waliinidha. Yakki waraana bilisummaa Oromootti akka maxxanfamu kan godhu mootummaa Itoophiyaati jedhan. Mootummaan Keeniyaa daangaa isaa keessatti opereeshinii waraanaa gaggeessuun mirga qaba kan jedhan obbo Jireenyaan kana dura dhaabbachuuf karoora isaa akka hin qabne ibsaniitu jiru. Mootummaa Keeniyaa irratti dhukaasni gaggeessuun hin jiraatu garuu gara Itoophiyaatiin yoo dhufe ofirraa qolachuu waan hin oolleedhas jedhanii dubbatanii jiru. Daangaa irratti humnoonni adda addaa yakkoota raawwatan hundasaa fuudhanii waraana bilisummaa Oromootti himachuun ammoo dogongoradha jechuudhaan obbo Jireenyaan dubbatanii jiru. Mootummaan Keeniyaa garuu gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo Booranaa kanneen Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiran akka da'ootti fayyadamu yakka raawwata jechuudhaan himate. Waraanni bilisummaa Oromoo mooraa yookiin kaampii dhaabbataa naannoo sanaa hin qabu kan jedhan obbo Jireenyaa Guddataa Keeniyaa keessa jiraachuuf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii akka hin qabnes ibsaniitu jiru. Garuu daangaan sirriitti sararamee waan hin jirreef namuu gamaa gamana wal keessa deema. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma kanaan achi keessa akka socho'u ni beekama jechuudhaanis dubbateetu jira. Akka seera waraana bilisummaa Oromootti yakki mootummaan Keeniyaa tarreesse kun fudhatama kan hin qabnee fi kan nama adabsiisu ta'us eeranii waraanni bilisummaa Oromoo takka hojii akkasii hojjetee hin beeku. Seeratu isa dhorkaa. Waraanni keenya yoo yakkoota jedhaman raawwate adabbii hamaatu isa mudata jechuudhaan obbo Jireenyaan dubbatanii jiru. Haqi akka abbaaf deebi'u saamicha akka hin jiraanne yakki akka hin jiraanne falmina kan jedhan obbo Jireenyaa Guddataa kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akka yakkaa fi saamichaatti ibsuunis dogongoradha jedhanii jiru. Obbo Jireenyaan yakkoota mootummaan Keeniyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin kaasee mootummaa Finfinnee jiru himatanii warra Finfinnee jirantu dhiibbaa kana uuma ammoo isaaniyyuu yakka jedhame keessa jiraachuu malu nuti warra yakka raawwatan irratti iyyuu ni duulla faallaa akeeka keenyaa waan ta'eef jechuudhaanis obbo Jireenyaan dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenya daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti mudatuuf waraana bilisummaa Oromoo shanee jechuun waamu himata. Keeniyaan biyyoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti nagaa buusuuf jaarsummaadhaan tattaaffii taasisaa turan keessaa tokko ta'uun ishee ni yaadatama. Amma garuu ibsa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatu baasuun opereeshiniis eegaluu ishee beeksisteetu jirti. Dhimma hariiroo waraana kanaa fi mootummaa Keeniyaa irratti obbo Jireenyaan yaada kennaniin hariiroon duraanii akkuma jirutti jira. Garuu qaamumti mootummaa Keeniyaa wal beekuusaa shakkina kana maqaa xureessuutti hubannaa qaama yakka hojjete adda baafachuu dadhabuu gama mootummaa Itoophiyaa guranii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuu dogongora guddaa hojjetamedha jechuudhaanis obbo Jireenyaan yaada isaanii kennanii jiru. Gabaasa kanaaf BBC wabeeffanne.